isinuma argan bilxiginnaa paartii ufiin jettan kan abbootiin amantaallee jara waliin dogoggora keessan seeninaa isin abbootii amantaati bakka dhugaan jirtu dhaabattu hadiisa rabbiis qomaa qabdu nama nurrallee waa beeku akkamitti bakka rakkoon jiru dhiiftanii ufii keessanii luka walii dhiixan achitti faashina moo maali jechuun garuu faashina wayii gootaniitiin istaayilii amma dhufe jechuudha kun no'ee moodeelii haarawaa dhufe kun fooxaa qabattanii ufii keessanii luka wal dhiixan asiin oromiyaa kutaa 11 keessatti xiyyiitiidhaan oromoo qallaba rasaasni hirbaata oromoo ta'e rasaasa oromoo qallabaa luka keessa walii dhiixu masaraa mootummaa keessatti sharaatanitti luka walii dhiixu jawaariin barandarra ciibsitanii simmintorra ciibsitanii ilmaan oromoo kumaatamaan dachii jalatti hiitanii nyaata malee dhugaatii malee biyya ambaa keessatti ijoollee teena darartanii oo'aan fixxanii biyya arabaa keessatti su'uud arabiyaa dubaay kuweet katar dhumtee ijoolleen teenna mootummaa itti iyyinu dhabne ilmaan tana nurraa fuudha ijoollee dhumtuu sagalee taya imbaasii nu qarqaari dadhabnee dhiisne rabbitti dhiisne yoo duuniyaa duunwete nama meeqatu uffannise nama meeqatu tushaan uffannise ijoollee meeqatu su'uudii keessatti oo'a kanaan gubatanii huccuu ofirraa baasanii biinxanii uffannisanii ufajjeessan jiruu gadadoon jiraadhu jedhee nama meeqa du'e su'uudii mana hidhaatitti dhiifama nu gaafattanii ummata miidhame kana gaafattanii oromoo ajjeestan gaafattanii gumaa oromoo kafaltanii dhiifama maaliiti kun garuu dhiifama akkamii kun adadaan faashinuma nutti fiddan isin istaayilii jettanii waan isinirraan deemne waan fokkataa waan ilmi namaan dalayne dalaydan dhugaa rabbiititti baay'ee na gaddisiisa baay'ee itti gaddaa nam tokko nama ajjeesaa dhiifama jechuun maa inni jedhan nama ajjeesaa dhiifama jechuun maali jalqabuun dhiifama eega jedhame badii tokkorraa dhaabachuudha ilmi namaa dhiifama jechuun jalqaba yakka dalagamaa jiru gidiraa dalagamaa jiru san irra dhaabbatee dhiifama jedha namni miidhame isinii miti bar namni miidhame warra isin har'a luka dhiqaa ooltan kanaa miti bar qeerroo oromootii bar ka du'e haadha oromootii bar ta duute dubartii oromootii bar ta duube dargaggeettii oromootii bar ta duute dargaggeessa oromootii bar ka du'e warra isin har'a luka dhiixanii kaameeraa viidiyoodhaaf addunyaa sobuudhaaf fi ummata sobuudhaaf luka dhiqaa ooltan sanii miti bakka dhugaan jirtu maan dhaqina eenyuun luka dhiixan isin ilmaan oromoo ajjeesaa luka dhiqattu ilmaan oromoo rasaasa qallabaa luka walii dhiixu dhiifama eenyuun dhiifama gaafattan isin ofiif dhiifama wal gaafattu yoom wal loltan isin yoom guyyama takka xiyyiitii miti yoom xiyyiitiin maan takka karaa naannoo keessanitti tokkaati namnummaan tokko isinirraa hidhame maatii keessan keessaa nam tokko du'ee fira keessan keessaa namni mana hidhaa jiru jira mee naaf hima warri luka wal dhiqaa ooltan warri luka keessan walii dhiixanii dhiifama jettan maatima keessan keessaa nam tokko har'a mana hidhaa galee jira maali dhiifamne akkana guyyaa har'a nama meeqa ajjeestan ijoollee oromoo meeqa ajjeestan kaleessa galgala goobbaa fi roobeen jittutti nama akkamii galaafattan mucaa daa'ima har'a mucaa akkamii nyaattan dhiifamni isin nu gaafattan maali Harargee keessatti cirootti ijoollee akkamii ajjeestan guyyaa har'a dubartii akkasitti achi gargalchitanii hundatti garaftanii footoo kaastanii nutti gadhiistu tumtanii footoo kaastanii nu gadhiistu feesbuuk irratti poostii gootu lukamaa dhiqattu eenyuun dhiifama gaafattanii luka walii dhiixu dhayxanii mana hidhaatii baastanii luka Jawaar Muhammad dhiixanii fi luka Jawaar Muhammad luuti teessan nadiifa qaraayyuu qulqullu maal balleessite luuti teessan waskaana qabdi wasaakaa maaltu sin tuqe daaraan isin tuqaan jiru teettanii nyaattan maasaraa mootummaa keessa oromoo ajjeesa dhiiga oromootiin luka dhiqattu dhiiga qeerrootiin luka dhiqattu dhiiga dubartii oromootiin luka dhiqattu rabbiin isinitti haa laalu rabbiin jazaa isinii haa deebi'u rabbiin gumaa ilmaan kennaa nun gadchisiisini imanutti qalladaa isin nu ajjeesaatuma nu qalladaa nu cafaatuma nu qalladaa rasaasa nu qallabaa nu qalladaa dhiifamni isin hoteela dachaatanii dhuydanii maal jettanii wiiskii dhugaa kaan dhugaa ulamaa'ota sheekota fiddanii achitti abbootii amantaa jettanii luka dhiixanii fooxaan walii goysitan dhiifama akkamii akka ta'e naan galle maal jechuu jaran dhiifama jechuun maal jechuu hiikkaan dhiifamaa maali nam tokko yoo dhiifama nama gaafate akkamitti dhiifama nama gaafachuu qabu jalqaba maal gochuutu isarraa eeggama akkamitti dhiifamni namaa godhama
kana wanta karra dubbattanii jarana nuti har'a wayita biyya ambaa keessatti rooban jenne qorran jenne asitti biyya ambaa keessatti gadi baanee imbaasii Itoophiyaa uggurru bakka bullu dhabneetii miti bakka ciifnu dhabneetii miti waan nyaannu dhabneetii miti waan dhuynu dhabneetii miti waan dansitti isin jiru isin fakkaata wayita har'a imbaasii duratti ba'ee ijoolleen teen akkanatti uf jaatessuudhaaf jajjabeessuudhaaf taphattu kana waan mirqaana qabdu isin fakkaata keessi jaraa madaadha keessi jaraa gubata keessi jaraa ibidda kana mara osoo maajaan agartan ufii keessanii akka waan rakkoon isinirra gahee akka waan badii wayii isinirra gahee achitti luka walii dhiixu isin achitti luka walii dhiixu jardalii wal jala keettanii fotoo kaastu feesbuuk irratti poosti nuu gootu mataa gadi qabdanii dhiifama jettanii dhaabattu dhiifamni akkanaan agarreen takka addunyaa marratti illee jiru amantii kiristaanaa keessatti illee jiru amantii musliimaa keessatti illee jiru rabbi biratti illee kuni fafa nama birattis salphina kun namni rasaasa nama qallabaa dhiifaman jedhu mee warri har'a achitti bahee ulamaa'uunni har'a isin luka miiccan suni sheekoleen isin har'a achitti luka miiccan suni luka isaanii dhiquun suni waan sirriidhaa jedhamme mee akkamitti dhiifama akkamiiti mee dhiifamni kun akkami mee naafi ma'ana dhugaa rabbiititti gaafii natti ta'an luka isin walii dhiqaa ooltan kana mee dhiifamuma akkamiiti kun maalirratti dhiifama walii gootan isin maali mee naafi ma'a Oromoon waan barbaadu maal argate gaafii Oromoon gaafatee miti har'a nasbee isaatiin jiraachuu hin dandeenye Oromoon maali dhiifamni isin har'a luka dhiqattan abiyyiin kanaan dura dhiifama nu gaafatee ture takka jedhee gaafa mootummaa Itoophiyaa ta'u dhiifama nu gaafatee ture dhiifama gooneefi turre oppodiyoon xilaata Oromooti jedhaa ture zabana Tigree keessa akkanatti adda cittee biyya bulchaan turre Tigraayin jalatti dhokattee nu fixaa turte Tigraay jala daattee nu caccabsaa turte Tigraay jala dhokattee nu ajjeesaa turte Oromoo ajjeestee Tigraayitu ajjeese jedhaa turte har'a ammoo gizee jarri biyya bulchitu keessatti gizee jarri biyya bulchan keessatti Oromoo ajjeesanii Oromoo balleessanii Oromoo dachirraa xuruuraa dhiifamni maal jechuudha dhiifama jechuun maal jechuudha dhiifama jechuun maal jechuudha dhiifama jechuun maali akkamitti nam tokko dhiifama namaa godha nu namatu nurraa du'e namatu nurraa hidhame hayyuun nurraa dhabame ilmaan Oromootu nurraa dhumaa jira gumaa nuu kafaltanii maatii du'e isa warra jajjabeessitanii ijoollee dhumtee amma maayii kana qabbaraa jirtan guyyaa tokkotti nama 120 ajjeeftan tana fira isaanii jajjabeessitanii yaa abbootii amantii yaa ustaazota teen yaa ulamaa'ota teen maatii ijoollee kanaa jajjabeessitanii guyyaa lama keessatti ka kanaan duraatiin ala nama 120 dhume kana gaafattanii dhayxanii fi du'a ilmaan sanii viidiyoodhaan waan mara gootanii fi moo nasbeen tajaraa sun teessaniin adda nasbeen jaraa suni teessaniin adda ammoo eenyutu dhiifama isinii godhee luka dhiqattan luuti teessan xurii maal qabdii dhiqattan dhiifama jechuun akkaataa qaba dhiifama jechuun hiikkaa qaba hiikkaa guddaa qaba nam tokko dhiifama nama gaafachuun duratti jalqaba badii irra jirurraa sirraa'uu qaba jalqaba badii dalagaa jirurraa ani maal dalagaa jira ummanni kun maa natti ka'e ummanni kun maaf na jibbe ummanni kun maaf na xilaata na godhate ka jedhu kana yoon beekin dhiifama akkamitti isin luka dhiqattan isin ilmaan Oromoo warra kaleessa har'a viidiyoo seenaa kaleessaa wanni gadi yaafneetiniin galgala ganama poosti isinii goonuuf warra biyya bulchaa jiru kana haa irraa waa barattaniifi haa irraa barumsa fudhattaniifi hayyoonni teena warra har'a mana hidhaa jiran ka akka Baqqalaa Garbaa ka akka Hamzaa Booranaa ka akka Jawaar Muhammad kaleessa mootummaa Tigraay irratti qabsaayaa turani maaliif Oromoon waan bu'aa isaan argatiniif Oromoon waan ajjeefamaa tureef Oromoon waan gidirfamaa tureef mootummaa Tigraay irratti qabsaayaa turan isinii galee har'allee Abiyyiin Ahmad an Oromoodha jedha Oromoo ajjeesuu jammarraan karaan kun sirrii miti bakka kaleessaatti deebitee sirna kaleessaa bira tartee sirna naafxanyaa nurra deebistee dhaabbachuu qaba wanni kun jedhee morme badii takkallee hin dalayne yakka takkas hin dalayne har'a hiitanii mana hidhaatti bira teettan Jawaar namarratti hin qabsaa'u nama Oromoo cabsuu deemu irratti qabsaaya
nama Oromoo balleessuu deemuu irratti qabsaaya. Nama Oromoo gidirsuu deemuu irratti qabsaaya. Nama dachii Oromoo balleessuu deemuu irratti qabsaaya malee Abiyyi irratti hin qabsaa'u. Sirna irratti qabsaaya. Sirna nafxanyaati irratti. Abiyyii fi Jawaar rakkoo takka illee hin qaban walirra. Abiyyiin har'a Oromoo ajjeesaa, Oromoo balleessaa, Jawaar isa waliin dhaabatee Oromoo ajjeesuun itti ulfaate. Isa waliin dhaabatee Oromoo balleessuu itti ulfaate. Isa waliin dhaabatee Oromoo boolla takkatti gadi harutu itti ulfaate. Damoosa illee dhabeetii miti, mallaqa illee dhabeetii miti. Seenaa isaa kakaleessa illee ilaala. Har'as taanaan Abiyyiin Ahmad osoo inni Oromoo ajjeesuu Jawaar waliin dhaabachuu hin qabu. Kanaaf Abiyyi irraa garagale. Rakkoo biraa isarraa hin qabu. Isin ammoo dhiifama luka dhiqattanii dhiifama. Wallaahi billaahi guyyaa qiyaamaallee dhiifama isiniin goonu. Guyyaa qiyaamaa har'a dhiisi. Guyyaa qiyaamaa rabbii jalaan baatanii barisi. Rabbiin jalaan baatan waqasaman billaahi guyyaa qiyaamaallee dhiifama isiniin goonu oppodiyoo. Yaa Bilxiginaa warra oppodiyoo diidanii oppodiyoo irraa gara Bilxiginaatti deebitan. Wallaahi waqasaman billaahi an akka nama tokkootitti guyyaa qiyaamaallee dhiifama isiniin godhan. Guyyaa qiyaamaa isin martiin duutanii bar. Du'uun keessan waan hin oolle bar. Har'a nama ajjeesaa jirtu bor du'uun keessan hin oolu. Abiyyi Ahmad duutee qabrii kana jala osoo gadi galtee dhiifama isiin goonu la. Qabrii kana jala osoo gadi seente namni dhiifama isii godhu takka illee hin jiru. Osoo nuti kenna jennu nu nyaattee ofirra garagaltee nu fixxee Oromoo gutaa maraan fuutee mana hidhaati guurtee dhiifama fuuldurri kenna badhaadhina. Maal jechuu badhaadhina jechuun? Xiyyiitiidhaan biyya bulchuudha. Rasaasa Oromoo qallabuudha. Rasaasaan biyya bulchutu badhaadhina. Badhaadhina jechuun maali? Hiikkaan isaa qawwee qabatanii kararra dhaabachuu. Kai gadi bayi hojjata, bayi karrabanii cufi mana dalagi. Kuni badhaadhina. Maali badhaadhinni jalqaba? Hiikkaan badhaadhina maali Abiyyi Ahmad? Badhaadhina hiikkaa isaa beektaa? Qawwee qabatanii nama bulchuudha badhaadhinni. Galgalaa ganama kilaashii qabatee wataddarri kee kararra dhaabachuudha badhaadhinni. Oromoo bakka argitetti cafaacafuudha badhaadhinni. Badhaadhina jechuun maali jalqaba? Badhaadhina jechi jedhu kuni. Badhaadhina jette afaaniin gara badhaadhinaatti deemaa jirta. Garuu ittiin ka deemaa jirtu rasaasa. Qawwee. Karaan kuni badhaadhina laata jaran. Badhaadhina moo baqaqiinsa kun? Du'aayima walitti goona. Isin addunyaa sobuu deemtan. Mallaqa kadhachuu deemtan. Hin rakkattan. Bara haarawattu isinitti seene. Gabataa maalii jettanii ummata hojjataa mootummaa irraa damoosa baatii tokko qat. Maaliif? Milishaa kee itti birrii itti kennuufi. Wataddara nama ajjeesu kanarraa damoosni si jalaa hir'ate. Qarqaasaati addunyaarraa argattutti funyaansi qabame. Kanaafi gabataa jetteetiniin hojjattoota mootummaa guutuu irraa mindaa ji'a tokkoo kutte. Ganaa gabareetti tarta. Ganaa qotee bulaa buqqista. Ganaadha Abiyyi Ahmad warri har'a si waliin dhaabatee harka si cabu kuni borgaafa ati dhayxee qamadii kee walakkaa jetteen way osoo gaafa ummanni Oromoo biyya alaatii nuu falmu san osoo gaafa qeerroon gadi baatu san ummata kana waliin dhaabanne jechuun isaanii waan hin oolle gabaree har'a si waliin dhaabatteetiniin ujoollee teenna basaastu tanniin. Si galee nuti ummanni keenya akkan gabroofneefi dachiin teen akkan saamamneefi Oromoon akkan duuneef iyyaa jirra malee osoo ati Oromoo ajjeesuu baatte osoo ati Oromoo hidhuu baatte osoo ati Oromoo balleessuu baatte nam tokko gadi bayee karaa sitti hin cufu. Nam tokko gadi bayee hiriira sitti hin bahu biyya alaatii fi biyya keessatti illee jechuudha. Akkuma galeessa si jaalanne sanitti si waliin itti fufna. Har'a ammoo haga gaafa guyyaa qiyaamaa yookaan ati duutee Oromoo lafarraa fixxuutitti qabsoon keenya itti fufa. Tanallee nuu bodhaasuman. Wallaahi wabillaahi. Haga gaafa ati duutee yookaan awwaalamtuutitti haga gaafa sirni kee kun boolla qonnee awwaallutti qabsoon itti fufa atis nu ajjeesuu itti fufi. Ji'a takka yoo hafuura ati baafattu ji'a lammaffaa pilaaniis itti baafna. Biyya keessaa fi biyya alaatillee. Akkanumatti waliin jiraanna nu isin. Bilxiginnaa fi Oromoon akkanuma wajjin jiraanna. Haga gaafa ati cabdee yookaan maraattee yookaan mataan si fanadda'ee yookaan dhibee sammuu godhattee akka Mallas Zeenaawii mataan si fanadda'utti karaa walitti cufuu fi imbaasii kee ugguruu mallaqa ati addunyaarraa argattu sirraa kuchisiisuun haga gaafa ati qabrii seentuutti ittiin dhaabatu. Abadan kana waadaa seennee jira Oromoo. Sini galee baatii takkaaf lama bayaan jirru nuti. Haga gaafa ati jiiduutitti. Yoo Rabbiin dhibee sitti ajaje Rabbi si fuudha. Yoo nuti waraana qabaannee waraanaan si fuudhuu dadhabne Rabbitu fuudhee dabasi godha jechuudha. Si galee
Kanaafi dhiifamni hiikkaa qaba. Nam tokko oluma ka'ee akkanumaan dhiifama hin jiru. Dhiifama jechuun badii itti jiran san irraa sirraanii, rakkoo itti jiran san irraa sirraanii, booda nama gaarii wayii ta'anii har'aatti dhiifama nu gaafachuun duratti ummata Oromoo miskiina hiitemaan hiikin. Jawaar Muhammad badii tokko malee hiitemaan hiikin. Oromoo kutaa 11tti mana hidhaatitti affantee irra teettumaan baasin. Waraana kee ka Oromiyaa kutaa 11 keessa gad dhiifte maan deebisin mooratti. Achi booda dhiifama gaafatta sila. Sii galee dhiifama jechuun akkana. Namni dhiifama nama gaafachuun duratti waan irra jiru san irraa sirraa'uu qaba. Badii akkamii godhaa jira? Ummata ajjeesaa jirta. Waraana kee baasi. Oromiyaa kutaa 11 keessaa baastee mooratti deebista. Hin dogoggoree amma booda isin ajjeesu. Ka hidhee isin hiika. Jetteetiniin karaa seeraatitti yoo ati deebiteen alatti dhiifamni hin jiru. Sii galee. Garuu asiin ummata fixaa. Oromoo dhiiga isii lafarra lolaasaa. Kaan hidhatti uggurtee achitti shamsaa. Dhiifama jetta. Akkamitti taa'onni akkana? Kuni waan inumaa hin yaadamne. Tasumallee waan akkanaa sammuu keessa hin yaasin. Kanaafi dhiifama jechuun keessan kun ana na dhibee nama isin dhiifama gaafattan naan galu ufii keessanii achitti rakkoo wayii walitti fiddanii wal loltanii dhiifama wal gaafataa jirtanii fi ummata Oromoo dhiifama gaafataa jirtanii na dhibee ana. Wallaahi waqasaman billaahi na dhibee. Qeerroon teenna galatooma ulfaadha. Qabsoo ajaa'ibaatitti jirta. Walitti hin laalina. Hundi keessan wal bira kaa'a. Hundi keessan duuti manattis isinirraan ooltu. Hidhaan manattis isinirraan oolu. Mootummaan kun ganaa gaafa mallayni biyya alaa kun irraa dhaabate isinit dhufee manatti isin guura. Kanaafi qabsoon amma biyya keessaa deemaa jiru uggurri geejjibaa wanni akkasii sun nama boonsa. Akka malee natti tolee jira. Baay'ee na gammachiifta. Galatooma. Nutis warri biyya alaa jirru hin rafnu. Wallaahi hin rafnu. Haga dandeenneen ummata keenya ka du'u bira dhaabanna. Waan maraan waan dandeenyuun karaa maraanu isin bira jirra. Kanaafi dhiifama jechuun mootummaan kun dhiifama jedhe kana ani uma inni dhiifama gaafate illee nagarre. Mee maaltu sirraa'ee dhiifama gaafata jiran? Mee maaluma isin isiqe Oromoo? Homa takkatti waan akkanaa nu godhee dhiifama nu gaafate mootummaan kun jedhame. Maaltu jirame? Homa takka lafa hin jiran. Dhiifama jedhanii luka walii dhiqaa oolanii galan. Mee isin maal argattan? Maal argattan Oromoo? Waa takka. Wanni isin argattan takka illee hin jiru. Kanaaf akkasii Hamza Hussein yoo dhufte mee lakkoofsa tokko na barreessi yookaan ammoo carraa nama 2 3 takka kennee irraa ba'uu barbaadaa waa'ee dhiifama kanatti namni yaada qabdan lakkoofsa tokko na barreessame. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa. Lakkoofsa tokko ergadhaa isinirraa fuudhaa nama muraasa. Hamzaan hin jiru bakka qara isaayyuu wanni jechuu barbaade.
ergeera Fawziya. Si ergee jira. Samiira si ergee jira. Si ergee culullee si ergee. Ifaa ibsadhaa warri dhuftan ifa. Ifaan qabdu biyyi keenya. Maa Itoophiyaa galte moo? Itoophiyaa keessa hin jiraachumaa si hordofuuf jira. Jira ifaan ibsadhu Itoophiyaan jira. Lafti Oromiyaa keessa hin jira. Assalamu alaikum. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Nagara akkami? Akkasii as mul'adhu haasa'ii si beekaa iyyuu barsee beekeetuma si galche. Akkasii miti. Cululleen tun akkuma maqaa hin baatee arganillee daftee lafan buuftuu gubbama qabatte. Ajaa'iba nama akkasii qabatu barbaannaa mitiire. Hayyee dhiifama garuu reef dhufee seenu jira. Liiviirra reef si argu jira. Yaada kee xiqqoo hordofnee naa ibsuu dandeetta? Waan ati jette rammee yaada kenna. Dhiifama wajjin du'uuma si deebisa. Yaanni wallaahi waan baay'eellee miti. Waa'ee amma mootummaan biyyatti dhiifama jedheetiin har'a guyyaa har'aa luka wal dhiqaa oolan sayyoo feesbuuk irratti ka argitu taate. Dhiifamni kun naagaluu didee beektaan eenyuun akka dhiifama gaafatanii Oromoo ajjeesaa kutaa 11 keessatti dhiifama jedhanii dhiifamni kun maali? Mee ati waa'ee dhiifamaa kan akkamiin ilaalta? Luka dhiquun kunoo maal jechuudha? Maal agarsiisame? Luka dhiifamallee dhiifama Oromoo kaan waraanaan ajjeesaa kaan mana hidhaatitti Oromoo ijoo abbaa keenya ija keenya mana hidhaa keessatti Qilinxoo keessatti achi ukkaamsaa ka'aatiin Oromoo inni dhiifama gaafatu sin argine ka luka dhiqiinsaa ammoo naafxanyaa luka dhiqaara abbootii isaa kan akka Daaneel Kibirati fa luka dhiqaara malee Oromoo luka oduu abiyyi ka luka dhiquuti. Inni nu luka naafxanyaa dura mannu luka wayyaanee dhiqaa ture amma tokko naafxanya makka isaatiitu luka isaa naafxanya makka isaa luka wal dhiqqisiifataaru malee Oromoo achi garagalanii ilaalaan jiran. Oromoo ammoo dhiiga Oromootiin dhiqataarani nurratti qoosaarani beektaa. Dhiifama jechiisaan jedhan kuni dhiiga Oromoo asitti jissaa ka'a dhiiga Oromootiin luka dhiqataaran malee bishaaniin luka dhiqataaran sitti hin fakkaatin. Dhiifamni inni nu dhiifama. Akkamitti jechuun mootummaan kun an akka tokkotti beektaa wanni gaafii natti ta'e mee dhiifamni kun silaa nam tokko badii dalagaa jiru sanirraa waa tokko sirreessee ummata hidhaa jiru hidhaa baasee nama ajjeesaa jiru ajjeechaa irraa dhaabee waraana isaa kaasee mooraa deebisee Oromoon balleesse badii dalagee jedhee hamma tokko dhiifamas gaafachuu danda'a. Mootummaan kun kanas hin goone osoo kanas hin godhin gaduma baanii dhidhiqatanii mataa akkana godhanii dhiifamaa jiran. Kuni maal jechuudha? Akkami tuffiin kun muluun maal jechuudha? Oromoon tuni oma takkaan fiddanii bu'aan qabdan jechuudha moo maalime? Dhageeffataa akka kiyyatti akka yaada kiyyaatti yoo sii hime Oromoon raammata namaaf godhaa Oromoon garaa badhata. Dhiiga waggaa 27 wayyaanee waliin kaleessa inni jissaa ture sani Oromoon
ilkaan isaa afaan isaa san ammoo Oromoo se'eetiin ammoo yeroo dhiifama badii waggaa 27 wayyaaniin goote keessa jirraa dhiifama jedhe sanii Oromoon ammoo irraa taqabbale irraa fudhate dhiifama sanii irraa fudhatee nu ceesisaa jedheetiin ammoo dhiifama godhee fi irra darbee fi nu ceesisaa jedheen shi jedhanii nurraa fuudhan. Oromoo akkuma san si'aa jira ammallee abiyyi akkuma kaleessa waggaa 27 dhiiga ilmaa Oromoo wayyaanee waliin jissisaa Oromoo ammallee gara laafessaa ammallee asiin dhiiga ilmaan Oromoo kutaa tokko keessa jissaa asiin kutaa tokko keessa dhiifama gaafadhaa jedhee abiyyi as ba'uun isaa naaftanyaan kun as nutti ba'uun dogongoree jira mataan isaa karaa dogongoraadha wallaalaadha bolooniin mataa isaa sirrii hin jiru garuu Oromoon ammoo dhiifama isaa abiyyi uduu. Wallahi billahi afoo Oromootitti ofirraasee Oromoon asachi abiyyi dhiifama gootu hin jirtin jedhu yoo naaftanya akka isaa taate malee. Oromoo kaminni Oromoo inni dhiiga gadi jissee dhiiga kennaan bar yeroo isaan luka akkasii wal dhiqan san ana wallahi bishaanii wal dhiqaaran natti hin fakkaanne dhiiga ilmaan Oromootiin wal dhiqaaran natti fakkaate dhiiga ilmaan Oromoo irra qoosaaran natti fakkaate. Oromoo kaminni dubartii asiin gudeechisaa waraana isaatti ergaa dubartii keenya gudeechisaa dubartii keenya ulfa garaa baasaa dubartii keenya tumaa dhiira keenya qeerroo keenya irbaata rasaasaa godhaatiin dhiiga qeerroo keenyaatiif dhiiga dubartoota keenyaa qarree keenyaatiin barkaadha isaan luka dhiqataaran malee bishaan ammoo Oromiyaatiin luka dhiqataaran sitti hin fakkaatiin bishaanummaa Oromiyaa keessaatu dhiiga ilmaan Oromooti uduma dhiiga ilmaa Oromoo hin jissineeyyuu ta'e jechuudha kana. Oromoon immoo abiyyi irraa dhiifama fudhattu hin jirtiin jedhuun kaleessaa hin dogongorte warra gumaati olu warra gumaati warra dhiiga keenya kaleessa nu jissaa oole dhiifama godhuun kee Oromoo kaleessaa dogongora guddaadha akkami warra gumaati uduu gumaan uun fixate akkami dhiifama jennee aangootti kennan garuu ammoo ilkaanii hin sobama namni kamiifuu hin sobama hin dogongorreerra. Lama nutti deephuu hin qabdu hayyooti Oromoo kana gadi xiinxilaa hayyuun Oromoo xiinxalee mormataa ture yeroo Abiy Jawaar akkasi mormatu san Jawaarii irra duulaa turre silaa naaftanya kana irratti gamtaadha itti duulla jenne lammaa hin dabarsi aangoo kana jedhaa ture Jawaar hin dabarsin carraasii dhufte tana jedhaa ture Jawaar sanammoo Jawaariin jala dhaabannee Jawaariin mormaa turre. Amma ammoo uduu sagaduu dhiisee mataa isaa fidee gadi gombisee boolla qotatee boolla keessa seenee luka lamaan akkana ol dhaabatee Oromoo boolla kana keessaa na baasaa natu kufe natu cabee abiyyi jedhe goota kennaa bar abbaa kenna onnee kenna qilinxoo keessa kaayee gisee dhiifama jedheeti luka namaa dhiqaas bahu diqqoma isatti hin dhagaamu Oromoon kan arga akkamitti dhiifama biyyi irra fudhata nu bar beetta madaa ammoo yoo karukute kadhaetti yoo dhagaamuu dhabe kadhaametti hin dhagaamaa bar nu dhaamnee jirraa bar kadhae ammoo waan namni sun dhukkubsatutti hin fakkaatu garuu ammoo kadhaame itti dhagaama nutti dhagaamee jira nu dhukkubsannee jirra mataan keenya sirrii nun jiru bar shan Jawaar tokkicha akka ta'e beeka. Kana akkasii bareeda qamee ergaa biraa ka isa dhumaa gaafii ansi gaafadhu waa'ee amma nam tokko ummanni Arsii ummanni Harargee ummanni naannoo biraa gandummaaf deemtanii nuti ijoolleen ummanni Shawaa dubbataa hin jiru jarri kun warra aangoof ololuu nuun jechuu jiranii beektaa mee ummanni kun maali ummata Shawaa kanaan maaliif akkana jechuu yaadanii kuni maal mul'isamee ummata Oromootiif kanumaan walitti qabii maal ta'uu qaba Oromoon waan jedhu ergaa dabarsii fi carraa nama biraatii kenna. irraa dubbadheellee ture edamoo yoomni daqiiqaa muraasa wayii seenee irraa dubbadheellee tureera. Kanaangoo harkaa qabu indoom Oromoo irratti hin duullu kaleessa diina gamtaadhaan falmannee walirraa buqqifnee ofirraa buqqifnee jennee lafti Finfinnee kaadha irra jiru Oromoo Arsii miti Oromoo Harargee miti Oromoo Shawaati lafa Finfinnee san keessaa isin buqqisanii gaafa goobanni daacee Minilik isin buqqise Oromoo Baaleeti kaha ufi ammatee isin qabate Oromoo Arsiiti Oromoo Harargeeti keessattuu amma dhugaa dubbachuudhaaf Oromoo Shawaa Oromoo Baaleef Oromoo Arsii keessa argita baay'inni isaanii nu keessa jiran. Kan ammoo Haacaaluu ajjeeses usuu mataa qabaatanii fincila nu afotti bayee kakaasu isaan Haacaaluun kenna hunda onnee kenna hunda garuu ammoo usuu kenna ta'uu abbaarraa miidhamu qaba.
Isaanis sila ka fincila kana kaasee nu kaasisiisu. Ka ajjeeses ilmuma isaaniiti. Ka du'ellee ilma isaaniiti. Nu gandummaa usuu ka akka gandummaatti ta'e gaafa Haacaaluun hundu Baale keessa qabeenya meeqatu gubate? Shaashamannee keessa Shaashamannee adda kuumandi poostii jala jirtu. Maaliif gubate? Akkami gadi bahee qeerroon gube? Gandummaa osoo barbaanne gandummaa hin barbaanne tokkummaa barbaannaan lubbuu Haacaaluu wareegamee jedhe qabeenya hin caalu jettee qeerroon mooshinaal taate waa meeqa balleessaa turte. Siif gala kana usuu beekanii gadi bayaniitiin nu waliin dhaabatanii falmatan. Ka aangoorra jiru nu ganta aangoo hin qabnu dhugaa dubbachuuf. Ka aangoorra jiru ilmaan isaaniiti. Cundhuuraan sun ammoo Shimallis Abdiisaa Taakkalee Uumaa kan lafa isaanii sharasharee gurgurataa tureen sariidhaan dubartoota isaanii jalaa fuudhaa dubartoota ofii dadhabdeetiin dubartoota isaanii naaftanyaan jala gudeetu. Isaanii bar ilmaan isaaniitii bar. Ufaffatti arganii naaftanya isaanii dhalchanii gannu baasanii dhiiga qeerroo kennaa kan qixaasee lafa jissaa Oromoo Shimallis Abdiisaa miti. Shimallis Abdiisaa Shawaadhaa, Arsiidhaa, Harargeedhaa, Baaleedhaa, Wallaggaa, Shawaadha isaan keessaa gadi bahe. Isaanii kan dhiiga mootummaa Oromiyaati eega jedhame isa kan waraana ajaju silaa mootummaa akka naannoo Oromiyaatti isaa barka dhiiga ilmaan kennaa lafa gajjistisiisaa jiru. Akkami kana yaadan? Kanaami kana ajaa'iba. Arsii diidaa keessa maal hojjetaasti ilmaan Shawaa dhugaa yoo walii himne dhugaa dubbachuun firummaan balleessitu dhugaa walii himneetiin ammoo yoo deemne daandii bilisummaarra waliin deemna yookaan Oromoo ima bilisooma hin garboomu Oromoon Shawaan kaatee falmachuu dhabdeef abadan inuma hin garboomne Oromoo. Uummata akka hin ta'u. Shawaan baatee falmachuu dhabdeef Jawaar mana hidhaa keessatti hafu. Jawaar ammoo ila Abiyyi isin ficcaan dhuddaniiti akka bara Mililikii goobana daacee harkiftanii nutti fiddanii harmaaf harka nu mursiistan sani yoo uf keessaa goobana daacee baasuu dhabdan gaduma deebi'ee isin mummura. Garuu ammoo Jawaar ammoo gantaa Abiyyi hin godhanne quba akkana itti qabeela quba ijasaati qabee feetuna hiita feetuna ajjeeftu kolfaan du'a hidhamu hidhaa itti jira nabaaftu ammoo. Yoo barbaadde na baasi yoo barbaadde na ajjeesi yoo barbaadde na hidhi jedhee garuu ammoo qabsoo Oromoo sekondii daqiiqaa xurii hanga qeenshaa uf duuban deebisu jedheen. Abiyyii uummanni gabbaru abiyyii uummanni bar dukkana keessa taa'eeti bar harka abiyyi kiyyoo abiyyi keessa taa'eeti bar Jawaar ka akkasii abiyyi qubatti qabee dubbate. Kana beekaa? So kana gatii ta'ee. Barbaannuun waa'ee gandummaa irra hin jirruyyuu tokkummaa irra jirra garbummaa ofirraa buqqisuu jirra akkuma bara Mililikii sana ammoo dinnee of hin kenninu eenyummaa kennan kenninu jedhee ilmaan kenna harka itti dhabee harma itti dhabee goototiin kenna kan akka Waaqoo guutuu fa'a ammoo itti fincilaa turan kan akka Jaarraa Abbaa Gadaa fa'a itti fincilaa turani akkuma san ammallee dhalootatu akkuma Waaqoon guutuu jedhee garbummaa addaan buqqifnaa didduu ilmaa itti guddifna jedhee nu kunoo itti guddannee jirra. Hayyuu kennatu dura nu dhaame waan ta'eef. Dhaloota dhufutti dabarsina yoo dadhabne. Nullee dhaloota itti dabarsina malee Oromoon Shawaa keessaa hafe jennee qabsoon kenna taakkuu takkaaf jedhe jawween taakkuu takkaaf duubatti hin deebi'u. Jawwee kennallee hin baafanna sooqidda ofiif jettu mi'aayinaa jechuudha kaa ta'e jedhani akkuma isa ofiif jettan gadi ba'a falmadha. Nu ufii miti arsii fi miti harargee fi miti ufiif jettan falmadha lafti keessan kan ilma keessan kan sharasharee gurguraaru ilma arsii miti iyyuu ilmi arsii gadi bahee sharasharaan jiru ilmi arsii Jawaar yoo ta'e akka gandummaa yoo ta'e Jawaar ammoo kooyyee ficceetiif akka isinii falmataa ture kana hubachuu qabdan yaadadhaa seenaa of duubatti Jawaar isinii hojjetee ture uf duuba deepa ufafoo bichaa ilaaluu osoo hin taane uf duuba qaariis gamaa gamanas laallachuun barbaachisaadha. Kana harargeen arsiin Oromoo amma kutaa dhiisaati kan garuu dhugaa rabbi isaanii akka kutaati kanurraa galee taa'aaru yoo dhugaa dubban hamma dhiinni Shawaa hamma dhiinni ilma Oromoo Baalirraa kaasee Arsiirraa kaasee haga Harargeetitti akkasitti mootummaan dhangalaasaa ture hamma qabeenyi barbadaa ture naannuma Shawaa keessaa qabeenya takka barbadaa'e gaafa Haacaaluun du'e as naa baasuu dandeettaa atummaan uume naa himuu dandeettaa? Amma kana achillee dhaynuu jechuun kun sirriidha haa ta'u ammallee inuma obsinaa keessa jira. Obsinu dhoobu jira nutu tuqaarani. Inuma obsinaa yoo mara jabaattee waan eeynu jira waan eeynu san haga
dhabnutti bakka san hin dhaynu amma tana irra moliitarra yaada kee naa kennuuf galatoomi. So kana waan ta'eef Ulfaadhu dhaamsi kanaaf yaada xumuraa xumuraa waan dhaamattu yoo qabaatte yaadni dhaamadhu xumuraa carraa aan nama biriif dhaabadhu kenna. aan dhaamadhu qeerrooni adda baay'ee nu boonsanii jiranii lagannaan gabaa isaan lagannaan boonsee jira garuu wanti an hayyoota kennallee dhaamuu fi wanti qeerroo kennallee dhaamuu fi addaan hin kutinaa labsii kana labsitan kan addaan hin kutinaa amma mootummaan kun dhiiga kennaan nu dhiqataa jira dhiiga kennarra qoosutti jira dhiifamni abiyyi nu gaafatu takkallee hin jiru. Oromoon tokkummaadhaan ka'aatii daandii cuftan kana addaan hin kutinaa itti fuufaa ka abiyyi achirraa buusu ka jawwee mana hidhaa keessaa nu baasu ta'uu qaba. Lagannaan amma labsame labsiin qeerroo kuni hamma jawaar mana hidhaa keessaa bahutti ammoo labsiin kun akka hin dhaabanne jedha. Hayyoota kennaafillee durallee nu gufachiisee ture dhaabbannaan labsiin labsamee ka'ee deebi'ee jidduudhaan citeetti nu jalaa nu gufachiisee ture. Namicha kana humna isaa gadi kuffisee ka'ee deebi'ee humna isaa ol nutti kaase. Yeroo mootummaa addunyaa ijatti baneeru kana ijatti garagalfateeru kana qeerroo illee achi ijatti garagalfatee cufuu qaba daandii cufuu qaba mootummaa kana dadhabsiisuu qaba addaan akka hin cinne warroonni biyya alaa jirtan qeerroo kanaaf hamilee ta'a mismaara wanta bituun hin qabu wanta ittiin socho'u hin qabu qeerroodhaaf hamilee ta'a qeerroo bira dhaabadhaa afaaniin qeerroo hin jedhina mallaqaan qeerroo bira dhaabadhaa. Jawwee yoo jaalattan qeerroo kana jabeeffadhaa qeerroo kanaa ka jawwee mana hidhaa san keessaa nu baasu qeerroo bira nu dhaabadhaa afaaniin qeerroo osoo hin taane mallaqaan bira dhaabadhaa afaanumaa adda baafnee isinitti himnaa ifaan bilis birriin bira dhaabadhaa qeerroo waan mismaara bitatuun hin qabu mismaara dhabiteeti ispaaltii irra dhaabutti jira akka makiinaan dideetiin yoo darbe gommaa isaanii addaan baasu kanaaf galatoomi carraa kana naa kennu keetii fi Fayyaa intala arsee shaashee galatoomi ulfaadhu. Giddimaan sirraa fudhee garuu daqiiqaa dheeraa galatoon. Laa bareeda yaada baay'ee bareedaadha. Ani beekeetuma sii dheeressa amma rakkoon qabu ishii fayyaa ta'e. Hayi galatoomsa. Amma mee carraa Samiiraa kottu mee piliis jedhaa jirta yeroo baay'ee as jirta. Dhiifama naa godhaa namni kuuwwan carraa isinii kenna. Yoo seene ka isii kana ergeefii ture kottu mee ergadhu. Jeneraal carraa gurbaa. Isinii kennamee qo'a nama yeroo jalqabarraa wanni jedhaa jiru jira. Hin baateen si'a isii. Ana hoo si ergee ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نجا Fayyaa keetii akkami? أجازرات الحمد لله. ونين جتشو بربادي ومن أكم أتويو جت لكنا نساني بيتا وقباتشو إسونتينتي ليجا المان أرمو يعني اللي أبا قلت اللي أبا جولن التنتاب أتوسان أرجته أكست التنتاب أتاجران جتشو بربادي وانت إساني دليني تجرا ديني المان أرمو لفن بدو تريد فين الدلي ملي لفن بدو هن ترى ملي namoonni asiin durallee akkuma ammaa kanatti nu bulchaa turani tokkoon isaanii warra milkaa'ellee hin argine eenyummaa nu hin milkoofne kaan sammuu dhooye kaan maali jedhanii wanta nu duraati nu amma reefa qabsoon nuuf harawa malee wanta nu duraati laakiin immoo isaani waan homaa ilmaan Oromoo ooluun se'anii warra waraana qabu hin sodaatan warra waraana hin qabne warra harka ofii qulqulluun ilmaan Oromootiif falmataa jiru dhiigi isaanii lafa lolaasaa jiran gin in turti malee maalii taate jedhama maayisi Oromoo akkasanii in tura malee dhiigni ilmaan Oromoo lafan badu
lafan badu hin tura malee jechuudha. Hin milkaayu innillee yoo rabbiin jedhe jecha kenna miti jecha rabbii tokkochaatiin ilmaan Oromoo dhiigni ilmaan Oromoo kenna kun jechuudha lafa hin badu. Yoo rabbiin jedhe ime milkaayanii qabsoon Oromollee ime itti fufaa ammallee dhaamsi ani dhaamuu barbaade ani hin dheeressullee itti fufaa akkanumatti qabsoo keessan uggura maannallee itti fufaa jechuun barbaade itti fufaa akkanarraa akka addaan hin cinne jechuun barbaade ilmaan Oromooti. Itti fufaa akkanumatti haala bareedarra jirtanii amma wal fakkaattanii bakka maraa kaatanii itti fufaa jechuun barbaade tanuma yaadni kiyya. Ayyee fayyaa ta'e ulfaadhu galatoom. Galatoomatillee shinaa. Jeneraal Ibsaa xiqqoo turii si galchaasillee si erga. Nama wayiitii ergee jiraan siifin erga. Si ergee jira amma zuuma qabadhume awwaalallee si ergee barsi bira dhufuuti ishin jedhu ke rakkoo qabu wanni kee yoo ana si ergu ila kunoo si ergaa arala qabadhu amma mee si erge ishin jedhu dideera naaf kolchisiin jedha nitorkii kee ta'e waatu si bira rakkoon jira si ergee jira garuu ishin jedhu dhiifama si erguu hin dandeenye si bakka Sidide kelle Samira asillee sidide bar si ergee jira qabadhume Samira ishin jedhu keetis si ergeera qabadhu yoos bira ga'e awwala si erge bar maal beekan dileet jedha yoo isii achi ni goote dileetii gooti gisee garii beeyta ergee biira amma yoo qabatte argitee dileet jedhe qabachuudha jechuu rakkoo irratti achii qabachuu irratti jalaa dileetiin godhinaasi foozii haakee kun illee rakkoo qaba sillee si ergee ture amma carraa jeneraal Ibsaa siif kennaa achi booda nama biraallee isinii kenna Samiraa sillee si ergee didee warra amma jalatti piliis jettan nama baay'ee isinii ergeera dileetiin godhinaasi waxxanasii isinii ergu suuta yoo qabattan malee yoo isin dileet gootan hin ta'u si ergee jira qabadhu Olseen ayyee mee itti muddi ifaan ibsattu silaa galgalan dulloomne jettee jirta hadha guyyaan ka carraan ka shamarranii na fakkaata dhiiseeyyuu barkadha laa jaruma laala jiraayyuu ijoollee baay'eetu jala jiranii beekta yaada qabnedhani yoo an erguu garuu dileetii jalaataa piliis jennaan jira ergee si argaa jira mee maal jettaati luka dhiqachuu kanarratti nama mataan nu nyaatame mee yaada kee bara harree miila dhiquu dhufee mootummaa kana galatoonfatuu qabnaa yoo beektaa ilmayyuu ka silaa katu qanii miti kun. Galatoonfachuun isaa osoo jawaariin fidanii luka nuu dhiqanii silaa akkasitti galatoonfanna jawaariin dhiqamne qa. Silaa akkas ture. Akkuma rabbiisitti kun mootummaan beektaa waa hedduu nu agarsiisuu deemaati.
osoo Jawaar nurraa hidhuu baatee gannuu dhiisee silaa takkaa ima bubbulee mootummaa kana waa heddurraa arguu teenna. Akka ammoo akkas hin goone akka silaa waallee nun agarsiifne akka silaa umriilleen dheeranne nama tuqamuu hin qabne tuqee nu harka. Kanaafuu itti gabaabatte beektaa namni gaafa maraatu beektaa bakka takka wacuun darbu. Kun amma mootummaan Injarjara namni oduu weduma. amma maraatu Azalatu martutti ga'ee bar kalaa'e. jarjaraa jira amma tarweedha. An takkaa ka jiruuti irratti seenaa mootummoota addunyaa biyya bulchanii tanallee haga dhageenyetti fi mootummaa miila dhiqadhaa dhiifama isinii godhaa dhiifama miila namaa dhiqee dhiifama nama gaafatu hin dhageenye agarrellee. Kuni taarika Faranjiinuu gaafa haaraa dhufe. gadda Joorji Filooyid Ameerikaa keessatti du'e jilbiiffatanii dhiifama gaafatan. Fakkeenyi isaa fakkeenya faranjii san fudhatee beektaa kan Ameerikaa keessatti faranjiin uummata gurraacha luka dhiqan san. Garuu san akka hin goone inni uummata keenya ajjeesaa jira bar. Ka hidhame hidhaan baasne kaan du'a irraan dhaabne akkamitti dhiifama gaafata akkatti. Yaanni isaa bara akka faranjii san godhaa jira siin galleessi. An takkaa namticha kana sammuu isaatiin isaa waa dalagu hin garre beektaa jiruuti irraa waggaa lama namtichi kun eega dhufe guyya takka waan Namichi sammuun waa isaa korrojee ajaju waa jiraachuu barbaada beekta. ofii isaatiin dalagne waan nama gaddisiisu keessaa wallaahi isarrallee nama isaa ergamu ka qawwee baatee olii gaddeemu intala dubartii akkasitti tumuun isaanii wallaahi abadal abdiin namummaan qabdu biyya san keessatti beekta. Waan garaana nyaate keessaa miila dhiquun jaraallee nan dhibne. Dubartii tumuu jechuun xiqqeenna guddaa akka safuu Oromootitti illee akkuma addunyaatitti illee namni akkamitti dubartii akkasitti obboleessa kiyya. Kuni mootummaa diina Nama obboleettii gaddisiisa. dhiifama si gaafatee miila dhiquu miti namtichi kun. Osoo warqii Oromoo uffise dhiifama wanni ta'an jiru. Miilaa miti maa waan fedhan dhiin. Ammallee qamaacaa isaanii dhiqe malee qamaacaa Oromoon dhiine beeta. Miilli Oromoon miila nama dhiisifattu. Oromoon safuu Kabajaa beekti. qaba Oromoon namni si oliisu miila hin dhiixuuf. Maaliif kun dhiifamallee warruma isaanii walii dhiqe. Kanaafuu Oromoon teenna waan qabde kana galmaan gahuu qabdi dhiifamaa miti maa inni samii tana gubbaan deemne. Waan qabne galmaan gahuu qabna. Wallahi dhiinni obboleeyyan teenna ta dubartii ta haadha teenna akkasitti dikee keessatti caakkaa keessatti ajjeesanii darbanii sun isin haa qabdu Oromoo. Namni san argaa ol deebi'ee galee rafuu hin jira natti fakkaatu qabsoorraa duuba deemu natti fakkaatu dhiifamaan illee wanni bira taraallee hin jiru. Itti aansuun warra gara amma qabsoorra hin jirre kun warri rafaa jirtan kun bor deemtee isinii dhufte Oromoon beeta gaaf kam shawwadamte eega Jawaar hidhamee miti eega Haacaaluun hidhamee miti sila Oromoon kaka'uu qabdu. Gaafa Wallaggaaf Gujii inni kopha baafatee fixusan sila Oromoon kaate hadha kun marti hin dhufu. Fakkeenya isinirraa fudhachuu qabdi ammallee kutaan biraa ka ciisu jirtu ka rafuu jirtu ani kanallee sanillee jechuun barbaadu. Maaliif warra ciisu jirullee agarree wayita miidiyaa kana gubbaa marti nu wama qabsutti jiru fakkaata. Ka of argu ammoo ka of beeku ka rafuu jiru akka irraa hin nafne beekuu qaba. Akka wanni kun isa hin hanqanne beekuu qaba. Warri naannawa Finfinnee isaan duraanuu kufanii jiran laman kufan jarri qabsaanii qabsaa'uu baatanii waan isaan fidan illee hin jiru. Jiidee jirti ta'e isaanii hiyyoommatanii jiran. Maaliif? Zabanyaa fooqii amaaraa ta'aa jiran malee jarri lafa isaanii gubbaa jiraatan jiran. Amma fakkeenya naannoo sabbataa sulultaa maaliif kuni guutuun isaanii Sidaamoo fi Guraagee fi Silxee fi saba garagaraatti namni lafa qabatee bakka san jiru. Oromoo Shawaa nama muraasa agarta. Oromoo lafa san irra dhalatte nama muraasa hin jirtu. Maaliif faffacaasan gara baadiyyaa gad erganii jiran lafa uummata xiqqoo irraa fuudhanii kan uummata Guraagee fi Silxee fi Walaamoodhaan ka'a jechuun ammoo iyyuu qaaniidha. Warri naannawa Finfinnee jirtan warri gad siixan ka karaa naannoo Amaaraa gubbaa jirtan dhaaba karaa achumatti qabsoo keessan eegala. Isinii dhufuu deemte akkanumatti isinii dhufaa jirti. Akkuma sabbataa fudhatan, akkuma sulultaa fudhatan, akkuma buraayyuu fudhatan. Takkaan isinii deemaa jirtan warri naannawa Finfinnee keessaafuu qabsoo kana harka galfatuu qaban jara silaa ka dammaquu qabu. Gurbaa Zaakir bilookii si godha. Ajjala deemtee nama narrabsiin. Zaakir Abduu si baasa. Dalacha. Uummata tiisa tokko jira beeta warruma akka
Itti achi ilaalee fufii as tiiseen garagaluun baasa hin beekne. yoo dide jala deemee nama arrabsaa beektaa bilookii godha yoo inni mara jabeesse rakkoon qabu waa dhaqee hangaasaa fi taayyee daawwatu. Ati yaada Waan kee akkasii xumurii san irraa bahii. Oromoon teenna dammaquu qabdi waan obboleeyyan teenna dhiin obboleeyyan teennaa miidhaan dubartii keessaaf waan ka dhiiraati illee miti dhiirri gaafuma jalqaba dhalatu rakkinnaaf dhalate yookiin bal'innaaf dhalata homaayyuu miti ka dhiiraa. Dubartii nu garatti nu baattee eega gararraa gabbuun illee haga nu guddannee eega nama taanillee eega dhaabbannee of dandeenyallee dubartoonni nu biraan nafan haadha teenna jaartii teenna obboleettii teenna miidhaan dubartii ammoo nutti dhagahamuu qabaa nu dhukkubsuu qabaa mootummaan dubartiif hin taane mootummaan shamarranii hin taane eenyumaafillee hin ta'u mootummaan dubartii akka gachiibse akka harreettumu kun eenyumallee dhiisuuf hin taa'u Oromoon kanarratti dammaquu qabdi kanaa achitti waan isii hafeen jiru Oromoo dubartiin hiriira ba'uun isii kun waan guddaadha isa xumuraati isa bakka wanni kana boodaaf hin jiru mootummaallee waan kana booda hambifate hin qabu waan kana booda hin sirraayaa jinnii ta'aa sheexana ta'an hin jiru sitti agarsiisa jira diinummaa isaa kana ammoo tiyyuu jabaattee ra'aanuu qabda jedha kanaafuu galatoomii carraanaa biraatiif kenni wallaahi waan nama dhukkubsaati. Ayyee fayyaa Oromoon teenna ta'e garuu wanni dubbatu barbaadu. Namni ka'uu qabaa. Akkuma ati jette namichi dubartiillee hilaan jiru rabbiin isa salphisee gaafa haadha ofiitu rukutee dubartii jechuun haadha isaatii gaafa jara rukutee salphatee galatoom inshaallah inni akka marattuu qarqararra ga'ee jira jarjaree dhabamuuf deema rabbi nurraa kaasu galatoom ulfaadhu nagaatti. Ayyee abdiin. Akkasi kana fakkaata. Baasee jira gurbattii jala deemtee nama arrabsitu san bilookii godheera. Carraa takka kenneef calli jennaan hin callisuu ima jala deemee nama arrabsa. Maal asii godha inni si meesi galchaa qoyi si ergee jira biiftuu mee qabadhu. Biiftuu si ergee jira. Ergaa qaba jettee. أيه أهلا اسم الله دكامي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم جرتنا يا نجا مي يا دكيتفوف. يعني هي واي دي فما ميلا دي كاني دي فما قلتو سربي ميلا دي كور راسان باسيني يعني ننكبو واي كبسو خنر في رجع دمي جرا يعني أجندا أو فاجراني أنا ما كما تخيلتي هرجع يا saniifuu naannoo biraatanallee waan ishee mudate waan hin beekneef waan isaan irra jiran hin beeknu maaliif kana dura dhumatanii jiranis waan akka amboo tunneen hundi dhumaa jirti garuu ammaaf waan isaan mudate waan hin beekneef uummata oromootiif dhaamsinaan dhaamu warri shawaan wajjin hin baane maalidhaa jettanii komii haastan kana oromoon tokko taaneetiin akkasitti wal gorfannee wajjin adeemnudha. waan isaan irra jiran dhugaa dubbachuuf waan hin beekneef yeroo hunda gisee asirra baanii dubbatan garaa waan na nyaattee fi saniifuu Harargeen goota Arsiinis goota hundi isaaniitu Oromoon goota uummata Oromootiif wanni nan uummata Oromootiif dhaamu shawaa tana maaltu mudatee jaatii biyya hunda keessaa shawaa qofaa miti kan bahe nama qabsoo tanarratti biyya tana hunda maaltu mudatee jaanii gorsanii kakaasuudha malee duula irratti ba'uun tun sirrii mitiin jaa dhaamsinan qabu kana dhaamsa kiyya kana naa dabarsiif. Fayyaa ta'isi taree jira dhaamsi kee qilleensarra oolee galatoom. Ayyeetillee galatoom. Akkasi mee namni yeroo dheeraa na waliin as jirtan lakkoofsa tokko tuqa. Fooziyaa Jamaal Sisii ergaa turee si didee Qaasim Huseen. Na waliin as turte natti fakkaata. Si ergeera Qaasim ishin jedhu. Suuta qabadhu dileeti gootee sochii qabataa jirtu.
Si ergeera meeqoo hin argaa. Shamsiyyaa Hussein. Si erge Shamsiyyaa qabadhu meelloliinii qabadhu. Si ergee jira qabadhu. Hello. Maasa hime. Salaam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Akkami boo? Jirra nagaa keeti akkami mee itti fufi kaasaa kee. Hayyee. Uummata beeyta yeroo awwalatirraas hordofaan ture iyyuu. Hin agartu garuu fuu warra duubaan dhufeef carraa kennita mirga namaa eeydu. Eenyuun jettee turte beeyte? Namni isaan dhiifama gaafatanii wantaadha beeyta. Daaneelii fi intini tuyyuu dhiifama wal gaafata. Daaneelii fi eenyu kan dhiyoo tana kaantibarraa kaasan san maqaa isaa. Takkala. Eeywa. Jara dhiifama wal gaafata. Miila dhiqatan san immoo maasi fakkaate? Xurii qabanii jette xurii qaban xuriin isaan qabanii uummata keenya dhiiga isaanii lolaasaa jiran. Xuriin kana caalu kami? Isaaniin immoo tuyyuu har'a abbootii amantiiti nuti abbootii amantiiti jedhaniitiin achi dhaqaniitiin miila dhiqatan suni abbootii amantiitii miti. Abbootii amantiin ta'anii ta'uus hin danda'an. Fakkeenyaaf abbootiin amantii kan duraan isaaniif ergamaa turanii eenyu nama guddaa haajicha moo eenyu jedhaniinsa sheeticha guddaa maariffa malee naasoyine tokko jechuudha jaarsa kan wanta san jechuudha kan majlisa bakka bu'eetiin hojjetu san isa san faa ture garuu sheen har'aa kuni haaraya waan isa ajaa'ibsiisu keessaa jechuudha. Sheeni har'a bakka sanitti argame qeessonni innaa kanaafuyyuu kuni siistama malee jechuudha. Namni hoo dhiifama kan gaafatu taate uummata Oromoo dhiifama gaafachuu hoo barbaadan jechuudha. Hayyoota keenya kan akka Baqqalaa Garbaa kan akka Jawaar Muhammad kan hidhaa jiru san isaan san gadi yaasanii uummata sabsabaa teessisanii akkasittiin dhiifama gaafatan malee nama 2 fi 3 walitti guuranii dubartii immootuyyuu miila dhiisisanii akkasittii miti dhiifamni hin ta'u dhiifamni akkasii jechuudha. Si galee? Waan isa ajaa'ibsiisu keessaa jechuudha harka dhiisifatan jechuudha. Qabsoo isaa itti haafuufuu Oromoon kutaan 11 hundumtuuyyuu sanii itti haafuufanii fuuldurri keenya inshaallah ifa yoo gabroomnes Jawaarii wajjin gabroomna yoo bilisoomnes Jawaarii wajjin bilisoomna malee Abiyyi wajjin bilisummaa wayiituyyuu hin jirtu hin jedhaan. Abiyyi osoo fakkeenyaaf kan Jawaar Maammadii fi Baqqalaa Garbaa fi akkasumas hidhamtoota siyaasaa hundaayyuu kan hidhaa yaasetiniin dhiifama gaafatuyyuu taate jechuudha. Misaalee osoo hidhamtoota iyyuu hunda yaasetiin kan dhiifama gaafatu taate Oromoon asiin achi Abiyyi waanaa godha waanaa buusa yookiin immoo tuyyuu bakka na bu'ee mootummaa Oromoo ta'eetiniin akka gaariitti naa hojjete jedheetiniin yoo ka yaadu taate wallahi dogongoree jira. Sirri. Kanaaf amma Oromoo yeroo ammaa kanatti maal godhuu qaba yoo kan Jawaar hidhaa bahullee taate jechuudha Abiyyiin ofirraa kaasuu danda'uu qaba. Ayyee galatoomii ulfaadhu ish. Innaa kanaan jedhaa galatoomiin siin jedhaa carraa naa kennu kan keetiif yeroo gaarii siif haa ta'u. Fayyaa ta'eetis galatoomii ulfaadhu. Ish. Beestee roozii si ergeera. Beestee roozii kunoo sii galchee ana qofa diddee dhaarta. Qabadhume. Sindinne si ergeera qabadhu.
Diddeera roozii qabadhu siin jedheera hin qabanne boo. Akkasii kanaaf dhiifamni akkanaan barbaachisu nama ajjeesaa nama fannisaa kaan akka barbaadanii cafaa dhiifama wanni jedhullee hin jiru. Kanaaf akkasi wanni abiyyi uummanni Oromoo dhiifama godhu takka illee hin jiru. Kunoo amma si argee jira qabadhu maali laali kunoo achi si bira dhufeera viidiyoo laali ichi qabadhu. Si ergeera ammas nama jalqabarraa na bira turta yoo jiraattan awwalarraa namni na bira xumuruu barbaada. Qabachuu hin dandeenye bakka ati achiidhis si ergeera garuu nama haarawaa miti namni haarofni amma dhuftan waan nu haasofnellee waan hin beeyneef dhiifama isiniin jedha. Kanaaf nuuf kolchaa jecha warra as ture yoo jiraate nama takkaaf lama carraa kenneefi halkan gaarii isiniin jechuu barbaanna. Aliyyi Naasirati amma dhufte natti fakkaata. Qaasim bar si ergeera. Qaasim kana si ergee ture. Ammas si ergeera yoo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maasi abaare dhabe beekta. Abaarsan deessita aadaa beekattee naaf kennite carraa. Wallahi yeroo lama si erge ati qabachuu didde natti fakkaate beekta. Ergaa fi Harka kana jarjara beekta namicha mataan ho'isee biyya jiraanneetiin karaan cufnu. Abshir homaan taanu mee yaada kee gabaabsi itti muddimee daqiiqaa takkaaf ho'i akkas. Yaada namichattiin sun hin dhageetti beekta feesbuukarra oolti hojiin isii feesbuukarra hin dhagaa beekta Abiyyi Ahmed jecha kiyya kan akka inni dhaga'u barbaada. Yoo ta'uu baates warri muree biraan ga'u sun biraan haa ga'u muree beekta. Ayyee. Namichi kun yeroo jalqabaa irraa maal jedhee ajjeesuu mooyamuudha jechuun jedhe keessaa tokko ijoo. Ammallee ammoo uummanni Oromoo lolaan qofa osoo hin taane abaareellee akka nama buusuu danda'u yookiin ammoo biyyaa nama baasuu danda'u ittiin amanaa hin beekas jedhe. Amma waan hundaa keessa jirra beekta. Itti jirra maraayyoom. Ajjeesaa jira mooyamuu fi murteessee jira. Akka mooyamee jiru beekee jira. Kun haasa'e isaati jechuun haasaya inni ufii afaan ufiitiin haasa'e kan namni hin jedhin footoo waan amma dhufe kanaan namni muree waliif fakkeessee kalafan kaa'in jechuudha. Kan inni dhaabbatee nama miliyoona meeqa duratti jedhe. Kanaaf namicha kana sagaleen kun muramee bira haa ga'u inni illee garaan isaa qurxii haa beeku. Namatu ariifata malee rabbiin ariifatu beekta yeroon inni achirraa bu'ullee gabaabaadha beekta namatu akka inni nama godheef aariidhaaf har'a boru jedheetiin hin ariifata malee rabbiin ariifatu namichi yeroon isaa kalaa'e beekta. Waan abbaan jedhe rabbillee namarraan hambisu waan inni jedhe jechuudha afaan isaa duuka deema.
Kanaaf ammootu dhiifamni inni amma har'a gaafadhee jedhee yaadu kun gartaa maraatummaa isaa argisiisa. Maraatu osoo Joohar namni miliyoonni meeqa duuba jiru mana hidhaa jiru. Baqqalee Garbaa umrii isaa guutuu Oromoof jecha osoo namni qabsaa'e mana hidhaa keessa jiru innis ka beeku. Har'a ammoo gabba'ee uummata Oromoo dhiifama gaafata jechi jedhullee annaan fudhatamullee isaafis hin fudhatamuu namichi ammootu akka inni maraate uummanni Oromoollee dhibbaan dhibbatti yeroon inni itti uummanni Oromoo beekee namicha maraattuun tuni nurraa akka kaatu jedheetiin namni guutuun warri isa deeggarullee deeggartoota isaallee endoom wanni kun bira gahuu qaba beekta. Bira gaya sirriitti bira gaya waa takka hin shakkin. Kanaaf warri isa deeggartanillee akka namichi kun maraatee jiru beekaa uummanni Oromoo warri duraan deeggartanii garri irraa deebitanii dhabdanillee ol uummanni Oromoo guutuu deeggara yeroo inni fayyaa qabu nama maraate ammootu yoo namni itti aanu jiraate namni kaluu ilmaan abbeerota wasiilan isaa hidhachuu danda'an namichi nama hidhachuu danda'an malee fedhu amaara ta'u ammoo sanyii isaa santu kana ta'uu baannaan ammoo namichi yeroon isaa gahee jira maraatee jira namichi waan ta'u wallaalee jira ammallee ammoo akka warra barumsa hin qabne korrojaa waan biyya ambaa keessatti arge ammoo biyya keessatti Joorfaa osoo mana hidhaa keessa jiru namni lukaa dhiqee uummanni Oromoo ammootu fudhateetiin ammoo isaan danda'ama akka namni ilaalutti ammoo namni itti abdatu namni keessa baase namni ammootu uummanni Itoophiyaa guutuu itti haaja'u Afrikaan itti gargaaramuuf barbaadu nama biyyoota ambaa keessatti ammoo sagalee guddaa qabu. Karaa ammoo Joorraa akka gaggeeffamu jedhee namni beeksisa baasu uummanni gurguddaan kun osoo mana hidhaa keessa jiru har'a ammoo namichi kun gabba'ee nama miila dhiqeetiin dhiifama gaafadha jechuun isaa maraatee qarabatii ofirraa baasee qullaa deemuuf yeroo gabaabaa keessa waan jiruuf warra itti aanu hidhachuu yookiin ammootu amaarran ta'isaa sunuyyuu ammootu warri isaa osoo jalaan maraanne warri zinnaash soddaawwan isaa hidhatee gochuun barbaachisaadha jedha. Kanaaf ammootu warri ammoo sooshaal miidiyaarra jirtan ammootu halkanii guyyaa hojjetan galanni keessan bilisummaa haa ta'u jedha. Jabaadhu itti fufii waan gaariirra jirta. Yeroo dhufu ammootu akka gaariitti si hordofaa jirra. Keessaan nu soqee yaada nurraa fuudhi. Namni akkanaa yoo soqee ammoo yaada nurraa hin fuune bakka itti ibsan nu qabnu siin jedha. Yeroo yeroon adda dhuftuun ammoo yaada nama tokko lama. Akka saayibaatitti illee nama irraa yaada fuutullee nullee hagomna kennaatiin waan tokko tokko qabannee dhufuu barbaannaa nu soqii nullee ammootu akka gaariitti isin hordofaa jirra. Jabaadhu waan gaariirra jirta. Itti fufii uummanni si hordofaa jira. Haaluma amma jirtu kanaan itti fufii akka ijoollee ammootu akkuma asiin durallee siin jedhee waan nama guddaa biratti illee yoo dhageeffannu nutti tole akkuma amma jirtu kana itti fufi siin jedha. Galatoomii jabaadhu inshaallah kan dhiyaatu. Baay'ee galatoomii yaada baay'ee bareeda dubbate akkasii bakka yaada bilchaata akkanaa kana malee nama arrabsuu maaliin hin barbaachisu. Kanaaf galatoomii yaadni kee ka inshaallah bira sii gaaf jedhee yaada. Kanaaf ka daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo carraa nama takkamoo lamaa kenna. Invite jedha Nasir meeqoo hiikaa. Yeroo Fooziyaa si didesillee Fooziyaa Jamaal atis si ergee ture yeroo baay'ee dhiifamaa na waliin as turte garuu siin fudhatu si ergee ture qabachuu dadhabde achi waan ta'eef arba guugu ati na waliin as turte. Nama duraan as ture jiramee dhiifama naa godha nama wayiitii erguu barbaade. Carraa takka bakka yoo takka yookaan takka nama lama akkas.
Si ergee jira qabadhu mee arba guuguun. Amma dhufte natti fakkaata. Halo. Saloon dhagama. Assalamualaikum. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh jen. Mata duree kee irraa tirraa yoo siin ka'ee mata dureen kee bareedaadha. Gochi har'a biyyi raawwate kun uummata Oromoo biratti maal fakkaata jennee yoo ilaalle kun tuffii uummata Oromootirraa qabu jechuudha. Ilma namaatiif miila dhiquuf dura kabaja kennuufii qabda. Teessisuu qabda jechuudha. Gaafa horsiisee mana kee horsiisiftee kabajaadhaan teessiftee nama miila irraa dhiite yookaan immoo harka irraa dhiite nyaata kennitaaf jechuudha. Uummata Oromoo hidhatti beektoota Oromoo hidhatti tumaa hidhatti dararaa achitti torchar godhaa dubartii Oromoo gudeedaa dubartii Oromoo qullaa feesbuuka kanarra waan deemaa oolu argaa jirra jechuudha. Dararaatiin ilmaan Oromoo umrii ijoollee daa'imman waggaa 14 waggaa 8 ajjeesaa har'a dammoo as deebi'ee miila nama walirraa dhiqan jechuudha. Kuni uummata Oromootirratti qoosudha. Dhiiga ilmaan Oromootiin miila walirraa dhiqudha. Taphaa miti jechuudha. Abiyyi waan qabatuu fi waan godhu wallaaleeti ka kana godhu jechuudha. Kuni sobni Abiyyi kijibni Abiyyi har'aa miti jechuudha. Erga gaafa aangoo qabateetirraa waan sobaa malee waan dhugaa dubbatee hin beeku. Waan har'a dubbatee borutti deebi'ee dubbatee hin beeku Abiyyi. Kanaaf uummanni Oromoo yoomillee yoo taate yookaan dhiqee yookaan dhiifama nu gaafate jedhanii uummanni Oromoo isarraa fudhatu ilmi Oromoo isarraa fudhatu hin jiru jechuudha yeroo kanatti eenyumtillee yoo ta'e. Warroonni isa jala fiiganii abbootii amantaa ta'aniitiin abbaa amantaa osoo hin taane abbaa garaati jedhan abbootii amantallee yoo taate warroota amantaatiif abbootii amantaatiif kabaja qabnan. Abbaa amantaa kamuyyuu haa ta'u amantaa kiristaanaa ta'e musliima ta'e amantaa waaqeffataa ta'e Oromoon amantoota amantii hedduu qaba. Amantii kamuyyuu tuquun barbaannu amantii kamiifuu kabaja qabna. Oromoon amantii kamiin amantaadhaan walitti bu'ee hin beeku takku. Garuu wanni namichi kun dalagaa jiru abbootiin amantallee waan kana gaafa ilmi Oromoo du'u gaafa ilmi Oromoo hidhamu gaafa ilmi Oromoo torchar ta'u gaafa haati Oromoo dararamtu gudeedamtu ulfirraa ba'u yoon dubbatin har'a dhufanii jaarsummaadhaaf kan nutti dhufan taate dogoggora kun. Abbaa amantaa osoo hin taane abbaa garaati jechuudha. Amantaan kamuyyuu wayita namni dararamu ka'ii dhaabadhuuf ka'ii dubbadhuuf jedha. Har'a garuu erga mootummaan dararameef mootummaan kokkee qabameef mootummaan kun aangorraa ka'uu hedaaf yoo mootummaan damoosa baasee fi qaxareetiin kan uummatatti gadi ergu ta'e kuni abbaa garaati jedhama malee abbaa wanniiti miti jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo jaarsummaan feetallee gaafni nu jaarsummaa fudhannu gaafa hidhamtoonni teenya muluu ni dharraa ba'aniit gaafa Oromiyaa walaba taate fudhanne akka Tigreen walaba taatee ofiin of bulchitu kanatti walaba taane Itoophiyaa wajjin walitti araaramuu baatnus gaafsan jechuudha kan dubbannu jechuudha teenne. Har'a garuu Itoophiyaa fi diina duraanillee ilmaan Oromooti irratti dhiiga ilmaan Oromootiin ijaaramte. Itoophiyaan diina ilmaan Oromooti yoomillee yoo taate. Kanaaf namnumti kamuyyuu kana wanni fudhatu hin jiru jechuu kiyya. Maaliif gochi inni irraa miila walirraa dhiqaniitiin addunyaatti argisiisuuf inni deemu kuni kijiba inni oofu kun eenyumtillee namni irraa fudhatu hin jiru. Ilma Oromoo dhiisii sabni kamillee irraa fudhatu hin beeka kijiba isaa jechuudha. Kanaaf ajandaan kee har'aa hedduu gaariidha waan kanarraa dubbachuun keetii gara biraatiin uummanni Oromoo kutaan kamuu jechuudha. Kaanee qabsaa'uu qabna namichi kun irraa taruudhaaf xiqqootu hafe. Mootummaa kun damooza hojjettoota mootummaatiif kafaluu dadhabee jira. Yoo akkanatti itti muddinee jenne mootummaan kun aangorraa kufa. Yoo har'a torbaan takka fiinee kamanatti hojjechaa nu taate suutuma suutan nutti jabeeffataa deema jechuudha. Kanaaf jabaannee mormachuu qabna kutaan hunduu wal bira ol ka'uu qabna jechuudha. Nuti Oromoon jilbiffannee hin beeknu yoomillee gara fuulduraatillee hin jilbifannu jechuudha. Abbootiin keenyas kanuma nu dhaalchisan. Bara keenya kana keessa immoo umrii keenyatti immoo nuti ilma keenyatti dhaalchifnaa osoo hin taane amma ka argatuu qabna jechuudha bilisummaa. Oromiyaa walaboomte argachuu qabna jechuudha. Ilma keenyallee itti dhaalchifna odoo akkas jennu abbootiin keenya abbaan abbaa keenya akka kaayyoonni teenya nuti akkanumatti nutti dabarsan jechuudha. Gabrummaa kana baadhannee jala deemu jechuudha. Jabaannee ka'uu qabna.
xiqqaa guddaan kenna jechuudha. Qeerroo yoo jedhamu immoo qeerroo waxxaatii bichaa dardara bicha irratti dhiisuu hin qabnu. Abbootiin illee haadholiin teennaa illee dardara jechuudha yeroo ammaa kanatti. Kanaaf jabaannee kaanee mormachuu qabna. Mootummaa diina nuu ta'e kana mootummaa ilma Oromootiif dubartiif kabaja hin qabne mootummaa kana wajjin wanni nu araaramaa fi wanti qabnu tokko hin jiru. Kanaaf jabaannee mormachuu qabna. Wal faana dhaabbachuu qabna. Tokkummaan keenya ka durra jabaachuu qaba. Jabaannee cimnee itti fufuu qabna. Galatoomii nama biraatiif yaada kenne ulfaadhu siin jedha. Ulfaadhu fayyaa ta'e yaada baay'ee bareedaadha. Galatoomeetis fayyaa ta'e. Carraa nam tokko carraa isinii kennaa koottame. Nam tokko carraa hin kenna bakka isin gayaarra. Naasir moo eenyu ka jedhu tokko eessa dhaqee amma? Rafuu deemuun oolu nam tokko carraa isinii kennaa koottame. Yaa kunoo dhufteerta. Aliyyi Naasir si ergee qabadhume. Ahmad. Dhiifama amma dhufte natti fakkaatee si galchuu dhabe. Salaam. Wa alaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maal abboo amma nufne amma dhufte sila nufne jettaati. Osoon dubbatin keessa walitti hin beeknu nu. Maali jechuun nama baay'eetu naa ergi jedha. Taraan sin geenye jechuu qabda gaa. Taraa bichaa miti namni awwalarraa waan tokko hordofaa ka awwalarraa hordofe suni waan haasaa irra jirus nama santu deebisaa ka addisii dhufe beeyta kana maal haasaa jirta maalirra dubbachaa jirta faa jedhee nama gaafata. Kanaaf mee ati amma yaada kee ibsadhu. Yaanni kan koo walumaa galatti sagaleen kee al tokko sirreeffadhu garuu badee deebi'a sagaleen kee bartee ofumaa keetii si jalaa jechuudha. Yaanni kan koo yaanni ti jette yaada gaariidha. Osoo Oromoon du'uu osoo Oromoon dhiiguu osoo Oromoon hidhamuu maali dhiifamni yookaayyuu nama tokko nama lamarraa luka dhiquunii ka jedhu yaanni kee natti fakkaata. Dhiigalee? Yaa. Ilaa walumaa galatti obboleessa koo waan ofii haasa'uudhaaf yookaan waan ofii dubbatachuuf yuunivarsiitii nama hin barbaachisu. Miti siigalee mootummaan kun akkuma amma obboleessi koo jedhee ka'e karaan harkaa badeera. Waan dhama'ee jira waan qabuuf waan dhiisu wallaalee jira. Siigalee isa kana immoo nuyi. Isa kana immoo akka kootti akka yaada kootiitti gabaabseetu mannaan madda. Oromoon mammaaka isaatti fayyadamuu qaba. Maali? Qeerransa eegee qaban immoo gadi hin dhiisanii jedha. Siigalee obboleessa koo. Eeyyeen kanatti fayyadamuu qaba Oromoon. Maali? Obboleessi koo dheera isittiin guutaafiifan malee. Gadi bahanii ammas ol deebi'anii callisanii ammas ofitti kaasuu jedhamaa jedhe dhugaadha kun. Ittuu ofitti jabeessuu jedhama. Amma si'achi Abiyyi yoo nu dhiifne inni nu dhiisu. Kana beekuu qaba uummanni Oromoo. Tokko qabi. Mootummaan tokko immoo waa'ee luka dhiqaa irratti siif hima. Wanti gadi nu qabee jiru jaarsoliidha keenya. Jaarsi biyya jaarsi dura buutee ija biyyaati waa argiti jennaan sila ija nu qabdi jaarsi biyya keenya. Jaarsa qaalicha Haji awwal haloo jedhamu sana haji isaa irraa mulqinee jirra rabbi isaa irraa mulqu iyyuu si achi maaltu jira miti. Siigalee obboleessa kan koo. Namni si achi dhagayi akka kanatti salphata akka kanatti biyyee nyaata si achi namni uummata Oromoo irratti deemee waa dalagu. Lammaffaa namni gadi nu qabe abbaa gadaati. Abbaa gadaa asilii abbaa gadaa osoo qabnu jechuudha. Abbaan gadaa keenya gadaa ammayyaa godhe asilii dhiise. Siigalee akka ammayyaatti. Dhagaye obboleesso
abbaan gadaa ka araaraati, abbaan gadaa ka quufaati, abbaan gadaa ka gabbinaati, abbaan gadaa inni kun ammaa kun jechuun bayyanaa sanbatoo ka irraa bu'e maaleesh waan guddaa hojjetee bu'e. Kunillee deengedda akka namaatti gadi bu'ee Oromoon nagaan qabu jedhee dubbateera waan isarraa eegamu. Garuu abbaan nagaa, abbaan gadaa ka Gujii jiru an halkanii guyyaan isa hordofa. Waan ummata Oromoo, waan ummanni nafxanyaa nurratti hin yaanne yaada. Gaafa deengedda jarri ofumaa jaraatii balleessanii ofumaa jaraatii qeerrootti nahu jedhan warsi. Maa kana keessa jaarsi hin jiru, kana keessa biyyiin jiru, namni mataan qabu anna dhibe anumti. Namumti mataa qabu as keessa hin jiru jedha. Maal inni abbaa gadaati miti akkam akkana jedha inni namaan. Maal akkam akkana jedha inni bulchaa maal isiin kun rabbii jedha. Kanaan fayyamma abbaa gadaa qabna jedhan. Dhuguma rabbiin jedhaan amma dhiifama naa godhine. Amma ana ofii kooti as keessa bulaan dabarfadhe Finfinneen naqaaraa gaafas akka carraas keessan bulee maalisin gora saree habultu jaarsa keessaa ittuu keessaa ummata harsiitiin akkana jetti yaaki rabbi jedhi biyyee haa nyaattu isin saree foon saree haa nyaattu abbaa gadaa Oromooti jedhani amma hundeen Oromoo Boorana yookaan Gujiidha jennaanu amma hundeen Oromoo Boorana jennu sanuu Booranaa bar abbaa gadaa goobanaa hoolaa miti bar Manyoomo maal maqaan isaa sun qaalichichi sana bar a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim kana ummata har hiyyeella'uu boriitu walgayiidhuma wayii mana keessatti wal geenye jaarsolii harsii kanaa waliin gaafa nagaan bu'e haasofnaa jedheetuma inaasa hiyyeella'uu inni ban yaakiina ummanni mataa qabu as keessa hin jiru jedhee yaade gaafas akka carraas keessam Finfinneen naqaaraan karaa bulee jedhe. Wallahi ana mataa koo keessaa na qorrela. Isii kana qofan sitti himee ka'ee kan biraatti achi darba. Jecha barku. Jecha si dhawuu wayya bar siin jechuurra si keessaan badu bal waraa'u murii kee. Yaaki warra akka maammoo gadaa fayyi barre arsii keessa warri jiraatu. Abbaan gadaa hin jiru amma. Abbaan gadaa hin jiru abbaa garaa malee hin jiru. Lakki bu abbaan gadaa Gujii sun fa'i badin jirtu malee Gujii fi Booranni dhuguma rabbiitti wallahi abbaa gadaan qabu. Abbaa gadaati kan nagaa labsu. Abbaa gadaati kan nageenya Oromoo fi beela Oromoo labsu obboleesso. Kun gadi baatee mootummaa wajjiniin akka hammayyaatti deemti. Maal jechuudha kun? Rabbi qileesi haa buusu jedhee. Dogoggora. Biraalde hoolaadha malee maal kun abbaa gadaa maaliiti? Abbaa gadaa jechuun akka bayyanaa sanbatoo sana. Abbaa gadaa jechuun akka goobanaa hoolaa kan eeggadda uummanni nan gabaabsa qoy. Shaanii sirra cufaa fi xumuratu. Akka abbaa gadaa goobanaa hoolaa sana ka gadi bahee deengedda uummanni koo nagaan qabuu jedhe. Nagaa rabbisaa argachiisu dhugaadha. Itti amanna kana. Kanaaf waa'ee luka dhiqeensa irratti mootummaan tokko yoo waa fiddu yoo cinqamtu waa fiddi akkuma barreen geddamaan ganuun jedhan sana ammallee deebisanii dhiifama jedhanii luka dhiqanii amma fakkeenya kanaan dura dhaqee akaayii nama nyaachisaa ture mana nafxanyaa keessa deemee siree farrashaa fi ture hin beektamiti ree ittiin fudhatama argachuudha. Ammallee sanaafiyyuu maangacha walalocha irrattiyyuu ammas kana dabaluudhaaf amma maangaa irratti yookaan immoo sinfanyaa jedhani amma gaafa bultii shaniin argita. Kanaafiyyuu ummata keenya sana bare mee rabbii jedhi qaalichi haji ulamaan muftiin sun ummata amaaraa keessa nama 5,000 gaa namni ilaaha illallah qabu obboleesso. Itti qayyime akka ortodoksiitti itti gaafatamaan amantii Itoophiyaa keessaa nafxanyaadha. Kan muslimaa nafxanyaadha. Maaluma qabna sila? Hin qabnuu bar. Kanaaf abiyyiin kufee jira. Abiyyiin kufee jira wanni uummata Oromootiif dhaamuuf biizinillaahi ta'alaa kufee jira. Garuu maali akkuma barreen geddaa sana gara laafettiin manatti ulfoofti gara laafettiin durbaa manatti ulfoofti jedha Oromoon. Akkuma barreen geddaa sana ammas mirqaanaadhaan ka'ee tokko nu shawwadamoo maal qopheeffannee fuulduratti taa'aarraadha malee abiyyiin kufeera. Qaari'eera abiyyiin kanatti amanaa.
nu gallee mana taa'uu baannaan abiyyi kufeera kun dirqama uummanni Oromoo kanatti amanuu qaba. Na dhaga'uu qaba yoo na dhaga'ellee. Nu maal hojjetannaadha amma maal qopheeffannee lafaa qabnaadha. Lammaffaa kaabinee abiyyiif jaarsolii abiyyii irratti tarkaanfiin fudhatamuu qaba. Gaafa kana abiyyiin qochoon isaa irraa cabee ofii isaatiin gadi bu'ee kufee caba. Eeyyeen dhuguma rabbiin si hima wallaahi. Makiina yoo xiqqaate laa makiinaa addisuu irratti makiinaa fiqaaduu irratti tarkaanfiin fudhatamuu qaba. Kan biraa waa tokko hin jiru. Qeerroon keenya jeneraala maal kan jeneraalichi barreen gaddaa irratti tarkaanfiin fudhatame sun. Jeneraala kami? Komaandare maal ibboo maqaan isaa? Biraanuu Juulaa. La biraanuu miti biraanuun naftanyaadha yaaki maal afaan Oromoo dubbatti malee naftanyaadha sun. Dachaasaa bitamaa komaandare dachaasa jeneraal dachaasaa bitamaa irratti tarkaanfii fudhatte qeerroon barreen gaddaa. Siigalee fiqaaduu tasammaa isii shamizii harkoo keessa dachaafattee olii gadii fiigduu dhiisi. Isa qawwee isaa asirratti hidhatee deemu irratti tarkaanfii fudhatte. Addisuu Araggaatii harka qullaa olii gadii fiigdu sana dhiisi. Tarkaanfiin irratti fudhatamuu qaba. Tarkaanfiin laalessaan isiin boroo keessaa isiin achi fagoo yuusu tarkaanfii isii of duuba deebiti jechuudha. Kan kanarraa hafe waa tokko itti mudditi wallaahi. Qeerroon irraanfachiisee tarkaanfii irratti fudhachuu qaba. Kaabinee irratti tarkaanfiin fudhatamuu qaba. Kara kaabinee dhabanii yoo ta'e immoo aaliisii irratti tarkaanfiin fudhatamuu qaba. Dhiigni nama tokkoo hafee dhangala'ee kan nama tokkoo wanti inni mootummaa baadhatu hin jiru. Dhiigalee muuziqaan Hacaaluu Hundeessaa yoo Hacaaluu Hundeessaa jaallattan waan inni sirbeef sana dhaggeeffachuu irra maaliif sirbe jedhaa hojiitti ka'a. Dhiigalee wal gaggalaafachuu taatii jedhe. Eenyuu waliin dhiisu? Bakka. Ulfaadhu obboleessa kiyya fayyaa ta'ii Aliyyi Naasir yaada bilchaataadha nagaa naa jiraadhu fayyaa ta'ii galatoomi. Galatoomi naa jiraadhu. Kanuma. Mariam gabaabsinii carraa naa kenni jedhaartaa daqiiqaa. Assalamualaikum. Waalaikum assalaam gabaabsinaa dhiifama waliin shaanitu na jalaa cufe gabaabsi yaada kee ibsadhu mee Mariam. Akkam jirtu fayyaa qabdu jirta baga jiraat baddee jirta samoona maalirraa haasa'u turte yoo nama dhufe beekte amma waa'ee ma luka dhiqaa kana irra luka dhiqaa oolan kana ani kan jedhu abbaan gadaa haati siinqee abbaa gadaa jedhanii maqaa fudhatan waa takka godhuun danda'ani bar qeerroon gaani bar abbaan gadaa sun hin jiru abbaan gadaa bitamee jira nyaatee dhuguudha nyaatee dhugu amma yeroo Oromoon tokko taatee qeerroon tun tokko taatee tarkaanfii fudhattee jettee boroo abbaa gadaa jennee waamnamu abbaa gadaa kan of keessaa baafnamee yaada akkam yaanna booda of keessaa baafna min baafna malee amma خلاص كيسا باسو مالي أبا قداك أمنا جراني قارو لعلاني كان أكي جوار كان يونهم فيلين جوار قفا نقالا نقا ياسيف قالي واتي قباي قارو جوار باهنتي إيرو بيا نولي أفانين دباتشو ميتي بسمارة سانان برموغوني نما سيران قريتاو لكوبسان تايو إيرو بياتي تدولك إيرو بياتي